Har'ammoo hojjaa kanaanii konkolaataan bakanaa nan oofan jedhee mee na faana kottaa. Egaa akkamitti barattee eessatti leenjitee jechuun keessan waan hin oolle. Innis dhaabbata leenjii ogummaa konkolaachisummaa Shaaloomittidha. Dhaabbanni kun eeyyama fe'umsa gogaa sadii bifa adda ta'een eegalee leenjisaa jira. Leenjiin akkuma gaariitti kennamaa jira natti fakkaata. Baay'ee bareedaadha. Haala gaariin kennaa jirra. Okay. Addiishinaal immoo wantoonni jalqabni jiru fe'umsa gogaa sadii. Konkolaataa haaraadhaan bifa haaraatiin fe'umsa gogaa sadii seegaltanii jechuudha. fe'umsa gogaa sadii seegallee jira. Baay'ee bareeda. Egaa maal kana qofa barsiisota ogummaa guutuu qabanii fi naamusa qabaniin tajaajilli biroo inni kennu eeyyama konkolaachisummaa dogdoqqee yookaan motorsaayikilii, eeyyama konkolaachisummaa uummata tokko, eeyyama konkolaachisummaa fe'umsa gogaa 2, eeyyama konkolaachisummaa fe'umsa gogaa 3 garaagarummaan ni leenjisa. Yeroo dhiyootti immoo fe'umsa dhangala'aa 2 leenjisuun qophiirra akka jiru asumaan isin beeksisa. Namoonni fedhii barnoota ogummaa kanaa qabdaniif teessoon bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee yookaan Keellaa Raabsa Bobaanoo keessatti argama. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 930 yookaan Duwwaa 931 Duwwaa 150 49 yoo bilbiltan argachuu dandeessu. Dhaabbata leenjii konkolaachisummaa Shaaloom.